maaliif waa hedduudhaan rakkaa qaba akka gartee za'aan teenyas wal jala deemtu irratti dursoo Trump irraa hin isin eega. Okay? Maaliif seetan ganama kanarraa eegaletti Trump arraan tana yaa'ii irra jira. Yaa'ii isaa tana miidiyaaleen garagaraas gartee dubbii waraanni Ameerikaadhaa rakkoo keessa jira, nyaata gahaan qabanii, inumaatu gartee waraanni Ameerikaadhaa dooniirraa baharratti gartee if darbuu barbaadanii jaanii gartee odeessaa jiranii miti. Wanni tuni Trump gartee akka malee aarsiti. Beeka. Keessattuu hoggooti gaafii gaafattu waan akkanaa irratti. Okay? So kana ilaalchisee arraan tana miidiyaalee Ameerikaattis yaa'ii banaa jira. Akkasuma sanitti gartee wanni odeessantuun hundin sooba jechaa jira. San qofallee odoon taane gaaffiilee jajjabduun isa dhufaa jirtu. Tan lola Iiraanii fi akkasuma san warra gartee Hamaasii wajjin waan wal faana deemaa jirtu tana. Okay? Tana ilaalchisee reewee ganama kanarraa akka gartee hirriibaa keetti dursoo wanni gartee ta'inni miidiyaadhaan jee miidiyaa faaksii jaaniin wajjin gaaffii fi deebii godhee ture. Gaaffii fi deebiin san daqiiqa 20 oli. Bilbilaan godhee dubagaa dursoo wanni gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa jee Iiraan tuni lolarratti nu dadhabdee jirti. Ammaan tana kufteeti jirti. Maalumaa fi gartee alaabaa adii takkaa'u gartee alaabaa harka kannachuudha jechuudha. Okay? Maalumaa fi alaabaa harka kannachuudha oliin qabanne. Silaa gartee namni lolarratti mooyame. Namni gartee injifatamee jiru dafeeti gartee harka kannataa isaan kun ammoo harka kannachuu hin beekanii. Rakkoo jabduudha qabanii silaa gartee harka kannatanii gaariidha. Nutis gartee akkasitti lola kana injifannee waan jirruuf jecha lola kana irraa dhaabnaa jeeti faaksii wajjin saniin eegale. Itti aansuudhaan pirezidantiin wanni takka ta'e inni jee keessattuu gartee mootummaan Iiraan tuni harka kannachuu tana daddaftee silaa goote gartee gaariidha. Odoo yeroon gubne. Tana keessatti rakkoon addunyaadhaatis rakkoon gaazaatis inumaa gartee hormuus kanallee nuti fuuneeti gartee keenya godhannaa. Ammaa keenya ta'ee jira. Sababniinis uggurri waan irra keenya jirruuf jecha gaazni tokkollee nu gartee kan nuti hayyamneef malee hormuus keessa dabraan jiru akkana jechuun nutu dhuunfatee jira. Keenya godhannee jirra jeeti gartee haasa'u. Pirezidaantiin keenya achitti hin dhaabbanne itti aansuudhaan oduu kalee isinii mee takka yoo yaadattan warri gaamanaa keessa turtan yeroo takka oduu yeroo gartee mootummaan Ameerikaatii fi warri Iiraan marii godhaa jiran keessattuu gara Paakistaanii wajjin Ameerikaan gara duubaatiin keessattuu gartee karaa warra Kurdiitiin warra IRGC wajjin haasa'u gaggeessaa turte jedhaniiti odeessaa jiranii jeetiin kalee isinii mee ture. Okay? San ilaalchisee arraan tanallee pirezidantiin Ameerikaadhaa irra deebi'ee oduun san dhugaadhaa warri IRGCdhaa nu waliin hojjechuu barbaadanii tanaafi warra Paakistaanii fi Qatar moggadhiifnee isaanii wajjin marii gaggeessaa turre je'eeti odeessaa jira. Garuu waraanni Iiraan IRGC'n arraan tana kanaaf deebii godhaniiti jiran. Deebiin isaanii namtichi waan mataa keessa yaadaa jiru akka lolaatti gartee keessa gargaartu itti fakkaatteeti nagee gartee gannaqu jira malee sobaa jedhaniiti waraanni IRGC waraanni Iiraan deebii deebisanii jiran. Ta'e isaanii tana isiniif ni muutaa booda irratti. Because warri Iiraanis gartee waa hedduudha haasa'anii san booda irratti itti dhufu ta'e. Dhiiroo na dhagaa jirtanii durso. Wanni isinii jiru kun isiniin dabrini isinii jira beekaa. Isin gartee yeroo takka akka gartee isiniin dabre maaliif waa hedduurraa haasa'e Trump. Akka gartee inni itti haasa'u jirurraa. Laal namni tokko namtichi wani maraatee jira maarreedhaa jaaniitti yaada isaa kana laaffisuu barbaadan. Akkasii miti dubbiin. Okay? Akkasitti ilaalina isin ammoo waan inni haasa'u jiru kana gartee qalbiidhaan jala deema. So itti aansuudhaan akka gartee gaa pirezidantiin jirutti waa'ee waliigaltee taka'u marii
Iraanii fi Oomaan jidduutti gaggeeffamaa jiru tanaa irrattis warri faaksiidha gaaffii gaafataniitu turan. Marii warri Iraanii fi Oomaan godhaa jiran tana irra deddeebinee bar torbaan dabaree kana haasofnee turre. Jarri kun gartee akka malee akka itti walii galuu irratti gartee akka walitti dhiyaatan isin himeetiin jira. Garuu immoo Ameerikaatu gartee Oomaan tana gama duubaatiin xiqqoo harkisaa jiran isiniin jee. Hogguu gartee isaan nuti bika kana waliin geenye jira gujaan waan kana itti daa waan kana irraa dhiisaa waan kana akkas jaaniiti gartee xiqqoo lafarra harkisaa jiran. Okay? So tani ilaalchisee Prezidaantiin Ameerikaadhaa arraan tana akka inni jeetti gareen Oomaan tun yoo gartee waan nuti jennuun dhiisanii Iraanii wajjin kaggufuu nutti ta'an taate isaanuu dhukkeerraa hafnaa akka malee gartee boombiidhaan dhukkeerraa hafnaa jee. Okay? We will bomb shit out of them jee. Afaan gartee wantaatti fayyadame. Okay? Yoo Oomaan lola kana keessatti gufuu kan nuti taatu taate. Okay? Amma wajjin hoggu lama ni yaadatanii miti Oomaan tana kana sodaachisuun Trump. Tanaas gartee qalbii qabaddaa. Maaliif namni hedduun gartee hogguu Trump akkana jiru Trump akka gartee aaree jirutti fudhachaa jiran. Inumaa aaruu keessa mariin tunis isa harkaa baatee jirti. Inumaatu gartee biyyootan ollaatu warreen biyyootan Arabaatis Ameerikaa moggo dhiisaniiti ifii isaaniitiif gartee Iraanii wajjin marii gaggeessaa jiranii jechuudhaani warreen gartee naannoo kana qaccolotti keessa beeku odeessaa jiran jechuudha. Okay? Itti aansuudhaan Prezidaantiin akka jirutti waa'ee gartee miidiyaaleen gartee waa'ee warra Hamaasis gaafateetu ture kanarratti akka inni jirutti warri Hamaas nuti isaanis gartee harka lafa jalaatiin takka gartee harka gama duubaatiin waliin marii gaggeessaa jirra. Tan gartee miidiyaadhaa fi warri biraa beeku malee. Akka gartee warri Hamaas nuun jaanitti isaanis yeroo gabaabduu keessatti hidhannoo hiikkachuudhaaf deemanii jeeti haasawaa jira Prezidaantiin Ameerikaadhaa. Okay? Akkuma yaadatanitti guyyaa kaleedhaa isin himeetiin jira. Ergamaan Prezidaantii Ameerikaadhaa Jared Kushner soddaan isaa jechuudha. Ijjibti ture guyyaa kaleedhaa. Arra garuu immoo Israa'el jira. Guyyaa kaleedhaa yeroo gartee Ijjibti ture sanitti dura deemaa warra Hamaas isaanii wajjin marii gaggeessanii akkasuma sanitti gartee mootummaan Ijjibtillee irratti hirmaattee akkaataa gartee waliigaltee qabxii 20 takka keessaa qabdu san gara hojiitti jijjiiran irratti marii gaggeessanii turanii akka gaa oduun Ijjibti keessaa baate jettutti mariin san marii milkooytuudha. Inumaa gartee jijjiiramni gara hojiitti ni jijjiirama yaaniti jijjiiramni gaa waa'ee qabxiilee 20 takkaasan gara hojiitti gartee jijjiiramuudhaaf taa'aniiti odeessaa jiran. Garuu mootummaan Israa'el garasiitiin nuti wanni takkallee nuti itti walii galle hin jirtu wanni hojii jijjiirrus hin jirtu yaani odeessuu isaanii ni yaadatan. Okay? Dubbuma tana gartee galmaan ga'uudhaaf arraan tana Jared Kushner kajaaniin ergamaan Trump soddaan isaa jechuudha. Arrammoo Israa'el jira achitti Prezidaantii Prime Ministerticha warra Israa'elii fi Prezidaantii Israa'el wajjin wal qunnamee marii gaggeessaniiti jiran. Akkaataa gartee hojiileen tuni keessattuu gartee waliigalteen tuni gara hojiitti itti jijjiiramtu. Okay? Sansan irratti gartee akka miidiyaaleen odeessaa jiranitti mariin teenya tan guyyaarran tanaa Israa'elitti gaggeessines marii milkooytuudha. Ammaasis mootummaan Israa'elis waan gartee jette kana karaa hojiitti jijjiiruuf deemti jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Yoo kan gaafattan taate nuti gara hojiitti wanni tuni gartee hojiitti jijjiiramuudhaaf hin deemtu. Warra Hamaas kana sossobaniituma hidhannoo irraa hiikanii ummata hafees gartee fixuudhaaf deeman. Wanni isaan gartee hojjechuuf jiran san. Okay? So obboleessa keessan waan akka isaanitti amana. Ammaasis hojii irrattis oolchaati jiran. Harkaati jirraa. Eega gartee waliigalteen tuni mallatteessamte as jidduu lolli gartee ummata Falastiin irraa hin dhaabbanne. Inumaatu amma Gaazaa gartee akka malatti guyyaarraa nama fixuu bira dabraniiti West Bankittis akkasuma nama fixaa jiran. Okay? So akkasitti sanis quba qabaadhaa. Tanaafuu gartee baraas dhuftanii dhugaadhaan isinii hima wanni gartee deemaa jirtu wanni jaan agarru fi wanni isaan jechaa jiran waan adda addaati. Okay? So itti aansuudhaan akka gartee
gara Gaazaa keessa waraanni Israa'el guyyaa rantanaa akka juutti waraanni Hamas kan Gaazaa keessa jiran meeshaaleedhaa fi taankiilee warra Israa'el tan gartee Gaazaa keessatti hojiirra jirtu saamanii fudhataniiti jiranii akkasuma sanitti meeshaalee gartee injiinaroota warreen gartee godagaa lafa jalaa kan gartee waraanni Hamas kuni haalaan itti fayyadamu. Waan meeshaalee barbaadaniitu jira meeshaalee san nurraa fudhataniitu jiranii ammallee gartee jarri kuni meeshaa tana yoo nuun deebisne taate nuti taanaala gartee isaan keessa dhohatan hundaa'u ni dhodhoosnaa jaaniitii odeessaa jiran. Okay? So sanillee akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Dhiyaadhaa obboleeyyan keenya warreen gartee ammaan tana garana dhufaa jirtan garuu harka keessaniin taaptaap godhaa, koppiiliin godhaa, sheer godhaadhaa. Itti aansuudhaan oduu itti aantutti ichi dabarraa. Okay. Tolega. Itti aansuudhaan odoo karaa biraatiin dabarree guyyaa irraan tanaa dura deemaan Oomaan takka agartee nugustichi Oomaanii fi pirezidantiin United Arab Emirates isaanis gartee Dubaayitti wal harkanii marii gaggeessaatii jiran. Mariin tunis akkaataa warri Oomaan warra Iraanii wajjin hogguu hojjetan manguddummaadhaan United Arab Emirates illee akka keessa laalaniif takka agartee mootummaan Iraan United Arab Emirates akka diinaatti gartee hulii akka laallee fi inumaatu hogguu gartee Hormuz kana keessa Gaazaa fi dooniilee adda addaa dabarfatan akka gartee kasaaniitis laalamuuf jechuudhaa fi marii gaggeessaa jiranii. Keessattuu gartee rakkoo United Arab Emirates qabattee jirtu ana warri Oomaan hariiroo gaarii gartee warra Iraanii wajjin waan qabaniif jecha akka keessatti idaanii inumaatu gartee marii naannoodhaa marii biyyoota lameenii qofa odoo hin taane marii naannoodhaa akka godhan irratti gartee irraa odeessaa jiranii jaaniitii odeessaa jiranii. Tana bal'inaan guyyaa buruufaa itti dhufna hogguu gartee isaanis haasoo isaaniitirraa ibsa gabbaasan jechuudha. Okay? Itti aansuudhaan let's see. Oduu gaafatu takkataniin isinii himu guyyaa irraan tanaa pirezidantiin Raashaadhaa, pirezidantiin Chaayinaadhaa afeerraa nugusticha Joordaniif godheeti jira. Afeerraan tunis tan gartee nugustichi Joordan torbaan dhufu keessa gara Chaayinaadhaa itti achi dhiyaatee achitti gartee marii waliin godhuudhaaf deeman. Wanni tun egaa wanni isin ammaan tan agarsiisaa jirtu jijjiirama gartee jiddugaleessa bahaa kana keessattuu warreen lola kanarratti hirmaachaa jiranii fi Ameerikaas gargaaraa jiran inumaa gartee mootummaan Chaayinaadhaa lola kana keessatti akka malee gartee akka injifachaa jirtu amma dura isin himeetiin jira. Kanarratti gartee mootummaa Joordan tanaas gara isaanii meessuudhaaf inumaa gartee rakkoo ammaan tana Joordan qabattee jirtu guddinaan waraana Ameerikaadhaa kan biyya isaanii keessa jiru. Kan gartee gareeleen biyyattiidhaa inumaa gartee waraanni Ameerikaadhaa yoo biyya teenya keessaa bahe nuti nagee harkan najaanii odeessaa jiran. Kana ilaalchisee marii babal'oo akka gartee Xi Jinping wajjin torbaan dhufu keessa godhuudhaaf deemaa jiranii gaa odeessaa jiranii. Sanis gartee akkasitti quba qabaadhaadhaa babal'inaan gartee akka gaa odeessaa jiranitti mariin tuni Agoosti 18 irraa ilaa hanga guyyaa Agoosti 24tti gaggeeffamtii jaaniitti gaa odeessaa jiran. Okay? Itti aansuudhaan oduu takkatanii isinii himu mootummaan Raashaadhaa guyyaa irraan tanaa karaa pirezidantii isaaniitiin ibsa gabaabaa tokko reefuun tana baasaniiti jiranii. Ibsi kuni akkaataa gartee mootummaan Raashaadhaa lola Yuukireen wajjin gaggeessaa jiran kana itti ilaaltu. Keessattuu yoom gartee injifannoo gurguddoo arkachuu qabnaa which is gartee takka gartee military forecast jaaniin strategic forecast dha wanni isaan ammaan tana godhaa jiranii akka gartee isaan jechaa jiranitti yoo xiqqaatte baatii jahan as deemtu kana keessatti magaalaa gartee isteeta gartee Daambaas jaaniin kan Yuukireen kana guutuutti gartee ni dhuunfannaa
inumaatu mootummaan Ukraine hulii booda gartee gargaarsa adda addaa kan biyyoottan alaatii fi akkasuma biyyoottan Yuroopiitii fi bakka biraatti irraa dhufullee akka isaan hin harkannetti adda muruudhaaf teenyaa jechuudhaani ibsa kana mootummaan takkaa gartee oofisni pirezidantii Raashaadhaa gabbaasanii jiran. Okay? So san akkasitti qofa qabaadhaadha yeroo hedduu gartee hogguu mootummaan keessattuu gartee Raashaadhaa fi mootummoonni gurguddaan kuni nuti yeroo gabaabduu kanaa keessatti takkaa yeroo kanaa keessatti gartee bika kanaa tan ni geenya goolii kana ni galchina jedhanii hogguu dubbatan. Tilmaamni isaanii haa dheeratu malee san durattis goruu ni danda'an. Okay? Garuu immoo beekaati gartee yoo xiqqaatte odoon taane yoo akkam dheeratte yeroo akkanaatti gartee galma ni geenya jedhaniiti tilmaama isaanii dhiyeessan. Yoo xiqqaattee fi yoo akkam dheeratteen adda addaa kan waraanaa yeroo hedduu yoo akkam dheeratte. Okay? So akkasitti gartee isinis hubadhaadhaan isin jechuu qaba. Isin inumaa gartee lolli gara lachuutu akka malee waliif finiineeti jira. Guyyaa irraan tanaa mootummaan Ukraine akeetutti nuti yoo xiqqaate diroonnan dhibba akka jaanitti gartee diroonnan 600 ga'u gara Raashaadhaa haleelleeti jirraa jaanitti odeessaa jiranii. Mootummaan Raashaadhaa garasiitiin yoo xiqqaate diroonnan 400 ol sa'a 12 dabre kana keessatti barbadeessineeti jirra jaanii deebii deebisanii jiran tanaataniidduu diroonnan garagaraa gartee kan Raashaa keessa haleelanis ni jiran. Mootummaan Raashaatis bahara irratti keessattuu naannoo gartee Black Sea kanatti arraan tanaas irra deebi'anii dooniilee garagaraa akka haleelanii jiran keessattuu warreen meeshaa warra Iraaniif warra Ukrainiif fidaa jiru haleeluu isaanii dubbatanii jiranii isiniin jechuudhaafi san akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jaa. Dhiyaadha gabaabalayyaan keenya egaa oduu marsaa itti aantutti isinii dabraat keessattuu gartee waa'ee warra Iraanii fi warra Yaman. Okay, sagaleen ni jirti moo hin jirtu? Ni jirti warri mana keessa jirtan? Anaan miyuutirra jira? Ani miyuutirra hin jiru? Na dhageessanii? Okay, tole. Sagalee jettanii babarreessaniif hin jee. Okay, ni jira ittiin fufu. Dursoo guyyaa irraan tanaa warri waraanni Huutiidha kan Yaman doonii Gaazaa tan Suudi Arabiyaatii fi doonii waraanaa 4 tan doonii Gaazaa tana gargaaraa takkaa gartee ajjabaa cinaa deemu jirtu takkaa gartee akka dooniin biraa waraanni gartee hin haleelleef doonii guddoo doonii gartee Gaazaa tana doonii 4 tan deemaa jiran tana isaan akka jaanitti doonii 5 waliin haleellee jirraa jaanitti odeessaa jiran. Okay? Sanuu gartee diroonnan hin odoon taane misaayilaan dhawan. Okay? Misaayilaanii dooniilee 4nis doonii guddoo Gaazaatis waliin dhawanii jiran. Eessa dhawan? Black Sea gubbaa irratti dhawan jechuu. Red Sea irratti. Okay? Bahara diimaa irratti dhawanii jiran. So waan ajaa'ibaati wanni gartee warri Huutiidhaa dalagaa jiru gara kaaniin gareen gartee Suudi Arabiyaadhaan deeggaramtu nuti waraana keenya qopheeffannee jirra lola gartee amma lola miilaa warra Huutii irratti bannee biyya teenya gartee bilisummaa baasuu qabnaa jedhaniiti gaa dhaadachaa jiran guyyaa kaleetillee gartee footoodhaa fi waan adda addaa isin garsiiseetiin jira. Jarri kuni arrallee akkasumatti itti fufaa jiran. Isaanii gartee lolaaf qophaa'ee jiru gareen lachuutu. Okay? Warri gareen gostii gartee tan amma gaa gosa gosatti nama isaan deeggaran qabanii fakkeenyaaf amma gosti takka tan gartee warra Huutii wajjin jirtus inumaa gartee nuti lola karaa Suudiidhaa gartee qaceeluu qabna jaaniiti gaa falmachaa jiran. Warri kaanis jaree Huutii tana gartee lafarraa dhabamsiisuu qabnaa jaaniiti
isaanis gartee dhaadachaa jiran. Lachuutu yaada adda addaa keessa jiranii jarri kun gartee gara lola miilaatti achi gargaluudhaaf ta'an. Tana gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaadu. So itti aansuudhaan rakkoo doonii waraana Ameerikaa irraa taniin gartee arraan tana isin yaadachiisuu barbaadu akka oduulee haaree taniin isinii himu. Oduun doonii waraana Ameerikaadhaa keessattuu gartee Abraham Lincoln kan lola Iiraan kana irratti hirmaatee jiddu galeessa bahaa keessa jiru tuni ammallee akka oduu headline gartee oduu top newsitti Ameerikaa keessa miidiyaaleen irra haasawaati jiran. Inumaatu guyyaa irraan tanaa miidiyaaleen akka malee gartee yaa'ii pirezidantii Ameerikaatti banuudhaan reefuun tana gartee odoon ani live seenin dura White House irratti pirezidantiin Ameerikaadhaa miidiyaalee wajjin gaafii fi deebii godhaa ture. Achirratti illee gaafiin isa gaafachaa jiran sanum. Keessattuu akka gartee oduu ammaan tana waraanni keenya nyaata gahee qabanii meeshaa waraanaa gahee qabanii akkamitti lola kana gaggeessuu danda'anii jechuudhaani gaafii tanafaa gaafatanii jiran. Kanarratti pirezidantiin Ameerikaadhaa akka jechaa jirutti warreen gaafii kanaa tana kaasan warra fake news uumuu, okay? Oduu sobaati. Oduu sobaa tana gartee CNN qofaatu oofaa. Isaan kuni waanuma gartee oduu sobaa tan gartee mootummaa teenya balaaleffatu qofa hojjechuu isaaniiti. Isaan kun waraanaafillee yaadanii jechuudhaani pirezidantiin gartee warra CNN qubatti laachaa jira. Gara kaaniin akkuma gartee kalee isiniin jetti footooleedhaa fi viidiyooleen garagaraa gartee tan waraana sanirraa haate akka malee gartee social media irra olii gad deemaa jirti. Dubbiin gaa achitti hin dhaabbanne deemtee arraan tana mootummaan Ameerikaadhaa doonii gartee tan George Washington tan jaaniin doonii biraa guddoo doonii Abraham Lincoln kana akka gartee hafuura baafachiisuuf gara jiddu galeessa bahaa dhufaati jira. Okay? So dooniin tunis ifiifuu gartee bikkisiin irraa dhuftu Asia irraa dhufti. Okay? Naannoo China san gartee akkuma nama dura isin hime lolli kun kan jiddu galeessa bahaa kun gudume lolli karaa China tichi deebi'a isin jeetin jira. Amma gaa dooniin tuni gartee achirraa dhuftee amma doonii Abraham Lincoln kana hafuura gubaafachiiftu. Ifiifuu qaawa guddaa tokkotu achi banamaa jechuudha. Kas Ameerikaan dooniileen isaanii inumaa gartee warreen jiru hundinuu hojiirra waan jiraniif jecha akka duraanitti gartee doonii lafa jirtu hin qaban. Okay? Sootun ifiifuu warra gaa China fadhaa ta'aafis akka gartee isaaniifis gammadu itti gammadan waan akkana tana godhan oguu gartee waraanni Ameerikaadhaa bikka hundatti adda hiramee biizii ta'an jechuudha. Okay? San akkasitti gartee quba qabaadhaadhaa garuu dooniin san dhufaa jirti. Yaanitti odeessaa jiranii tanaatanii gidduu gartee akka gaa arraan tana koongirasiin Ameerikaadhaa senatoroonni Ameerikaadhaa jechaa jiranitti yoo xiqqaatan nama 30 gahaniiti jiran warreen gartee mootummaan tuni gaaffii nuti gaafannuuf deebii kannuu qabdii warri jiru senatoroonni qoftinuu senatoroota 15 kan warra paartii dimokiraatirraa akkasumas koongirasiinis isaanis gartee xalayaa babarreessanii cinaa gara pirezidantii Ameerikaadhaa ergaa jiran cinaa gartee karaa ajajoota waraanaa keessattuu gartee itti gaafatama chief of staff kan jaaniin gartee itti gaafatama waraana Ameerikaadhaa TV kan chief of staff itti xalayaa ergaati jiran. Okay? Dubbiin tuni asitti hin dhaabbatu kumaan isiniin jee yeroo gabaabduu keessatti ajajaan waraana Ameerikaadhaatis koongirasii dura taa'ee gaaffiilee isaan gaafataniif deebii kannuu qaba. Akkasumas itti gartee itti gaafatamaa waraana Ameerikaadhaa kan PTX xayyaaniinis koongirasii duratti gartee as dhiyaatee waa'ee kanarraa deebii kannuu qaba. Okay? Tanaatanii gidduu wanni gartee taniin isinii himu shaakalli waraanaa takka tan silaa gartee arraan tana gaggeeffamuudhaaf eegalamte. Torbaan kana silaa gaggeessanii shaakalli waraanaa tuni South Kooriyaadhaa fi Ameerikaatu qindaawee shaakalli waraanaa silaa godha. Shaakalli waraanaa tuni rakkoo ammaan tana Ameerikaa qabattee jirtu tanaa fi rakkoo biraatiif pirezidantiin Ameerikaadhaa inumaa gartee nuti akka duraanitti South Kooriyaa wajjin shaakalli waraanaa hin goonu. Inumaa waraana xiqqoo gartee isinii erginaa shaakalli tana gartee xiqqeessitanii gaggeessuu qabdan jechuudhaani pirezidantiin Ameerikaadhaa dubbatee jira. Dubbii tana ilaalchisee gaa yaadota garagaraa hedduutu ka'aa jira. Keessattuu
akka gartee oduuleen jechaa jirtutti pirezidantiin Ameerikaadhaa akka inni jetti wanni nuti gartee shaakallii tana akka duraanitti gartee gurguddisnee gaggeessuu hin barbaanneefis waan saayibticha kiyya namticha gartee Noorz Kooriyaa bulchuu jechuudha Kim Jong-un isaa wajjin waliin mufachuu hin barbaannu. Inni gartee nama hedduu na kabaju tanaafuu gartee iyyoo gartee shaakallii tana silaafirraa dhiifne irra wayyaadhaa yaadajuu pirezidantiin Ameerikaadhaa odeessaa jira. Okay? Gara kaaniin yeroo nuti Saawuz Kooriyaa lola Iiraan kana irratti gartee nu gargaaraa jennee yaamanne san okay? Dhufanii lola kana irratti nu gargaarre Hormuz nu wajjin hin banne tanaafuu wanni gartee amman tana nuti isaanii hojii shaakallii goonuuf takkallee nu hin jirtu jechuudhaani pirezidantiin Ameerikaadhaa odeessaa jira. Dhagaa jirtanii Kim hedduu walis saahiba inni gartanii akkaawuntii Trump irraa gartee Naavi Kim rakkoo gartee Saawuz Kooriyaa qabattee fi Jaapaan qabatte isaanu gartee ifi isaaniitiif haa furmaatatti godhanii jechuu jira. Okay? So waan kana gartee yeroo biraa isiniif hima waa hedduu